Ashama harka fuune kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota sagantaa keenyaati. Kun Baaleen Bu'aa Entertainmentiidha. Kan hordofaa jirtan immoo qophii osoo sin taatanii maal gootuti. Osoo sin taatanii maal gootu kan jedhu seenaa dhugaa irratti kan hundaa'e seenaa obboleettiin keenya takka nuuf qoodde isiniif qoonna. Isinis haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Osoo sin taatanii maal gootu. Maqaan koo Badhaatuun jedhama. Kan hin dhaladhee guddadhe magaalaa Ambootti. An dhaladhee waggaa 3tti. Obboleettiin koo immoo waggaa 2 waggaa guutu. Abbaan keenya nurraa du'e. Abbaan keenya osoo lubbuudhaan jiru hojii humnaa hojjechuudhaan ni jiraachisa ture. Haati keenyas akkasuma mana namaa hojjechuudhaan uffata namaa miicuun biddeen tolchuudhaan ni jiraachisaa turan. Egaa an dhaladhee waggaa 14 gaafan gahu harmeen kiyya baay'ee na jalaa dhukkubsatte. Waan ani ittiin mana yaalaa geessuun dhabe. Osuma ijji keenya ilaalu haadha keenyas du'aan dhabne. Ani fi obboleettiin koo guyyaa nuti dukkanaa'e waan fuunu dhabne waan qabne gadhiisuu dhabne. Wal qabannee ba'uudhaan alatti wanti finnu tokkollee hin jiru ture. Egaa kan dhalate du'uu kan dhufe immoo awwaalamuun hin hafu waan ta'eef harmee keenya awwaallee gara manaatti deebine. Firri nu gargaaruu danda'u obboleettii haadha kiyyaa yookaan immoo adaadaa kiyya turte. Ishiin immoo Finfinnee jiraatti. Ishiinis bultii 2 booda gara mana ishii deebite. Nutis haga 7 achuma mana san keessa turre. Namoonni ollaa keenyaa waan danda'an hundaan nu gargaaraa turan. 7 booda garuu manni kiraa nurra ga'e. Waan mana kiraa kaffaluu miti waan gara keenyatti nyaannee buluyyuu namoota naannoo keenyatti nuuf kenna ture. Kanaaf anis gama adaadaa kootti bilbiluun waan jiru hunda itti hime. Adaadaan kootis gara mana keenyaa dhufte. Nu fudhattee nu lacheenuu gara mana ishee Finfinneetti nuun galte. Nutis ishuma waliin gallee ji'oota muraasa erga nu tursiistee booda adaadaan koo Badhaatu jechuun ofitti na waamtee waan keessa jiru natti himuun na mariisiste. Ani isin lamaan bakka tokkotti jiraachisuu hin danda'u. Sababni isaas anis mana kiraa keessa jiraadha. Jireenyi baay'ee ulfaata. Kanaaf leensan na biraa turtu isheen xiqqoo waan taateef ati immoo homaan jettu jabaattee jirta. Kanaaf mana namaa deemiti mana namaa galii hojjedhu of jiraachisii naan jette. Anis jecha ishiin naan jette fudhachuuf filannoo biraan qabu ture. Of gargaaruun narra ture of jiraachisuun narra ture. Kanaaf anis waan ishiin naan jette hunda fudhadhee tole jedhee mana namaa naa barbaaddee ishumti achuma magaalaa Finfinneetti mana namaa na galchite. Obboleettii koo ishee xiqqoo hammadhee boo'ee osuma garaan koo diduu dirqamaan obboleettii koo irraa gargar ba'ee mana namaa hojii eegale. Barumsa koos kan galgalaa barachuu itti fufe. Yaa jiru addunyaa kana haadhaaf abbaa dhabuun baay'ee ulfaata. Tokkollee dhabuu wayya. Lamaan bakka tokkotti dhabuun garuu baay'ee ulfaata. Keessattuu nuti
homaa hin qabnu waan ta'eef jireenyi baay'ee nutti ulfaate. Anis mana namaa hojjechuu eegaleera. Barumsa koos eegaleera. Barachaan jira. Amma erga mana namaa galee waggaa 2 guutee jira. Barumsa koos waggaa 2 baradheera. Waggaa 2 booda galaanadhaan wal baranne. Galaanan kutaadhuma ani baradhu keessatti kan galgalaa innis hojii guyyaa hojjechaa barata ture. Baay'ee walitti dhiyaannaa ture. Waan jiru hunda waliin qoonnee cidii keenya walitti haasofna ture. Yeroo dheeraa waliin dabarsine. Adeemsa keessa nu lacheenuu jaalala seene. Innis jaalala kiyyaan qabameera. Anis jaalala isaatiin qabamee jira. Garuu ittimuu sodaadheera. Innis immoo natti dubbachuu saalfateera. Haa ta'u malee gaafin jaalalaa kan bareedu waan feessi yoo ta'e akka aadattis yoo ta'e dhiirarraayi. Kanaaf innis guyyaa tokko jaalala kootiin baay'ee miidhamaa akka jiru natti hime. Anis guyyaa kana hawwiidhaan eegaa ture. Sababni isaas anis waan isa jaaladhuuf. Xiqqoo ergan didee booda tole jedhee fi jaalala keenya mi'ooftuu waliin abbuuqqachaa ture. Barumsa keenyas itti fufnee anis amma kutaa 10 ga'eera. Innis kutaa 10 barata. Amma yeroo manni barumsaatti cufamu ga'eera. Manni barumsaa cufamee sa'aatiin barbaadetti ba'ee hiriyaa koo argachaa waliin turre. San booddee yeroo qabxiin keenya itti himamu ga'ee qabxii keenya laallachuu deemne. Akka carraa ta'ee waan baay'ee nama ajaa'ibu. Nu lamaan jalaa'u qabxiin nu jalaa hafte. Nu lacheenuu gaddinee osoo gadduus baannee waan ittiin baradhu hin qabu waan ta'eef hafuusaatti hagas maras wanti dhimmame hin jiru. Sanaaf nu lachuu gara mana keenyaa gallee anis gara mana hojjedhuutti innis immoo gara mana kireeffatee taa'utti deebi'e. Guyyaa tokko akka wal agarru naa beellamee anis beellama isaati irratti argamee gaafii tokko na dhiyeesse. Gaafiin kunis badhaatu aniifatti jaalalaan erga wajjin turre bubbulleerraa turreerra waggaa lakkoofsisneerra. Kanaaf amma anis kophaan jiraadha waan ta'eef atis mana namaatii baatee osoo waliin jiraannee maal ta'a naan jedhu. Anis baay'een isa jaaladha waan ta'eef isa waliin jiraachuu baay'een barbaada. Ittan yaadaa jedheen biraa galee guyyaa sana. Guyyaa biraa wal agarree gaafii inni na gaafate san tole jedheeni nutis mana inni kireeffatee taa'utti anis wajjin galee. Adaadaa kootis akka inni hirumee jiru beeksise. Innis hojii jiru dhiisee gara magaalaa Adaamatti gallee Adaamatti anis hojii warshaa argadhee hojii warshaa seenee innis warshaadhuma tokko keessa waliin hojjechaa ture. Egaa ji'oota muraasaan booda xiqqoo na dhukkube. Anis maali jedheen gara mana yaalaa deeme. Mana yaalaa ergan deeme qorannaa taasisee booda doktorri baga gammaddee ulfoofteettaa naan jedhe. Anis isarraa ilmoo argachuu
waan an barbaaduuf nama jaalatan irraa immoo argachuun waan nama gammachiisuuf baay'ee gammadeen tole jedhee. Galaananis ani ulfaa'uu koo beeknan ilmoo argachuu beeknan akka malee gammadee gammachuun keenya lacheenuu daran dabaleedha. Guyyaan ta'isa kootii gahe yeroon itti waan dhiyaateef adaadaa koo mariisise yoon da'e kophaa koon jira maal naaf wayyaa jedheen adaadaan koos obboleettii koo leensee fudhadhee akka na gargaartu barumsa jirus na bira teessee akka barattu natti himte. Anis obboleettii koo xiqqoo fudhadhee barumsa ishee barsiisaa of biratti eeggise. Amma mucaan kiyyas jabaateera dhalatee waggaa guuteera. Leensanis barumsa ishee barachaa jirti. Anis immoo hojii koo hojjechaa jira. Abbaan manaa koos hojii isaa hojjechaa jira. Garuu waan gidduu kanatti taa'aa jiru ani waan an beeku tokko hin qabu ture. Waan nama ajaa'ibu leensaa fi obboleettiin kiyya leensaa fi abbaan manaa koo jaalala eegalanii jiru. Ani wanta an beeku hin qabu ture. Ani hojii koo hojjechuu malee wanti isaan jalqaban wanna tokkollee hin beeku ture. Garuma hojii koo hin deeme. Guyyaa tokko ganama manaa ba'ee gara hojii osoo hin ta'in iddoo biraan deeme. Beellama wayitiif gara biraa deeme. Isaan booddee Galaanan gara mana isaa deebi'ee yommuun galutti obboleettiin kiyyaa fi Galaanan waliin jiru. Garuu wanti baay'ee na gaddisiise wanti baay'ee onnee koo na cabse wanti ishiin hojjechaa jirtu ittoon ishiin hojjechaa jirtu mucaan kiyya osoo deemuu ittoo irratti gannamee ibiddi irratti gannamee na jalaa du'e. Yoom mana seenuu isaan lacheenuu mucaa koo bakka du'etti na jalaa gatanii ibidda irratti na jalaa gatanii rifaatuudhaan wal qabatanii mana hin jiran deemanii jiru. Yoo nan galu mucaan koo gola keessa ciisee du'ee argadhe. Waanan godhu wallaalee jireenyi natti dukkanaa'e. Waanan qabee gadhiisu wallaalee isaanis barbaadee argachuu hin dandeenye. Mucaa koo tokkicha koo awwaalee gara mana kiyyaatti wal deebi'ee gaddi natti haguugame. Jireenyi baay'ee natti dukkanaa'eera. Waanan godhu wallaalee obboleettii koos hin arganne. Abbaan manaa koos obboleettii koo waliin nagatee badeera. Waanan itti deemu hin qabu. Yaa jiru addunyaa kanaa kan qabuuf kan rakkinas qabu rakkina irratti dabalaaf kan qabeenyas qabu qabeenyas irratti dabalaaf anaaf garuu rakkinni daa'imummaa kootirraa kaasee gaddi na biraan fagaannee ture. Egaa ilmoo ofii dhabuun baay'ee ulfaata. Anis mucaa koo dhabuun baay'ee natti ulfaatee jira. Egaa uma gochuu hin danda'u. Garuu wanti hunduu hin darba waan ta'eef obboleettii koos dhabeera. Abbaa manaa koos dhabeera. Hundaan qabu, fira hin qabu, maatii tokkollee wanti hin qabu hin jiru. Adaadaan koosumaa na gargaaruu hin dandeessu. Anis gadda kana dhaabbachuu waan hin dadhabeef mee asii fagaadhee gara biyya ormaa deemuu laata jedheen gara biyya ormaa biyya Arabaa jalqabe.
biyya ormaa deemee achuma taa'ee hojjechuu jalqabe. Garuu guyyaa guyyaadhaan gaddi baay'ee natti dhaga'ama ture. Suuraa mucaa kootii ija gurra dura deeme ture. Fira dhabuun baay'ee ulfaata. Keessattuu immoo ilmoo dhabuun baay'ee ulfaata. Kan beekutu beeka miyaa ilmoo ofii. Kanaaf biyya Arabaa osoo hojjedhu waggaa lamaan koo fixee gara biyyaatti deebi'e. Gaafan gara biyyaatti deebi'u galaana fi Leensaan bakka tokkotti achuma magaalaa Adaamaatti mana kireeffatanii waliin jiraachuu jalqaban. Garaa akkamitti isaanii kennee laata? Isaan lacheen uffuu daa'ima koo ajjeesanii isaan lamaan immoo waliin jiraatu. Anis gaafan isaan lamaan waliin argu miira hedduu miira hin taane natti dhaga'ame. Sammuun kiyya waan hin taane na yaade. Jara lacheenuu ishees qabee dhaanee isas immoo itti iyyee qabe. Maraattuudha naan jedhanii poolisii natti waamanii mana hidhaa na galchan. Ana kan na maraache jaalala ilmoo kooti. Ilmoo koo dhabuudha. Obboleettii koo dhabuudha. Gochaa isaan irratti raawwatan baay'ee onni koo nama deessee jira. Ji'a 4 akkan hidhameen mana hidhaatii ba'e. Anis erga mana hidhaatii ba'e achitti yoonan isaan arge jiraachuu hin danda'u. Isaanis yookiin ajjeesuun barbaada waan ta'eef gara deebi'ee gara biyya Arabaatti adaadaa kootii nagaatti jedhee gara biyya Arabaa deebi'e. Facebook irratti hoggaan isaan ilaale baay'ee keessi koo na aara. Ammuma ka'ee galiitii jara kana ajjeesina godha. Ergan biyya Arabaa dhufe waggaa 8 lakkoofsisee jira. Gara biyya ormaa biyya kootii yoon gale jara san arguun dhiisu. As jiraachuuf immoo jireenyi biyya ormaa haga yoomitti mana ormaa keessa jiraadha. Jireenyi biyya ormaa baay'ee natti ulfaatee jira. Mee obboleewwan koo osoo isin taatanii maal gootu? Yaada keessan naangaa jetti obboleettiin keenya badhaatu. Kanaaf isinis yaada qabdan obboleettii keenyan akka geessan kabajaan isin gaafanna. Baalen bu'aa entertainmentii subscribe godhaa. Viidiyoowwan adda addaa asirratti isin keena. Seenaawwan dhugaa fi asoosama adda addaa walaloowwan adda addaa fi akkasuma namoonni immoo sirba keessan beeksifachuu barbaadan fe'achuu barbaadan karaa keessatiin nu dubbisaa. Facebookii weellisaa Ameen Huseen yookiin immoo Facebookii koo Morkee Baqqalaa kan yeroo irratti nu dubbisaa isiniin jenna. Egaa seenaan kana fakkaata. Isinis waan gochuu qabdan otoo isin taatanii seenaa keessan nu qodaa. Qophii qopheessuudhaan kan isin faana ture an Morkee Baqqalaatti. Seenaan immoo seenaa badhaatutti. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa.